Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS kan daawwachaa jirtan kun televezyiinii OBS. Televezyiinii OBStiin har'a qophii addaa qabanneeti dhiyaanneeti jira. Qophii addaatiin har'a turtiin kan ani taasisu Daayirikteera olaanaa OMN akkasumas xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad waliinidha. Gamanumaan warra istuudiyoo OMNs guddaa galateeffanna. Istuudiyoo isaaniittidha kan nuti turtii waliin taasisaatii jiru. Jawaar si jedheen si waamaga. Lakki xiqqoo isin jedhe malee. Kiiloon xiqqoo laadha. Kiiloon xiqqoo laadha. I think baay'ee waa walirraa fagaannu natti hin fakkaatu. Akka mooluu kee kan oolaalle si dura dursa arriin moolaal nasi dursa. Ayyee waamicha keenya kabajjee sa'aatii baay'ee dhiphataa ta'e irraa sa'aatii kennuuf qooddee waliin mari'achuu keef maqaa daawwattoota televezyiinii OBS guddaa goonee si galateeffanna. Isintu dhufee bara baga nagaan dhuftan. Kan Finfinnee dhufellee si. Okay. Mizaana buusaa irra jechuudha. Ayyee gaaffii koo jalqabaa haa ta'uuti mee haala siyaasa si'anaa irrattidha kan nuti mari'annu. Oppiidiyoon kaleessaa ODP'n har'aa erga of haaromseera jedheeti carraa itti fayyadamuu qabu duguugee itti fayyadameera. Iddoon itti hin fayyadamne iddoo kam yoo fayyadameera ta'e wantoota fayyadameeru irratti yoo hin fayyadamne ta'e immoo maaliin hin fayyadamne. Duguugee fayyadameera duguugee hin fayyadamne. Carraa fayyadameera duguugne malee. Qabsoon kun yeroo cimaa dhufetti mootummaan kun kufuudha firee qaba ture. Ihaadee walumaa galatti oppiidiyoos qabatee kufuu danda'a ture. Oppiidiyoo keessaa namoonni dubbitti karaa ishiin deemtu argan namoonni qaroo ta'an qabsoo kanatti makamuudhaan qabsoo kanaaf aantummaa waan agarsiisaniif sabnis uummannis qeerroonis itti amanee erga nutti dabalamtanii goolabbii qabsoo kanaa miidhagsuu qabdan ni dandeessan jedhee amanee amaanaa itti kennee jira jechuudha. Kanaaf mootummaan ammaa kun mootummaa amaanaati. Mootummaa amaanaa jechuun kan sirna abbaa irree uummanni diigeet sirna dimokiraasii haaraa nu ijaaraa jedhee amaanaa itti kennee jira. Waggoota lamaan dabre kana keessatti bifa ajaa'ibaatiin kan fayyadaman hoggansa lammaa jalatti hojii gurguddaatu hojjetame. Dhaaba waggoota 25 duraatiif uummanni xireeffate akka uummanni urgeeffatu ofitti qabu. Hogganna Oppiidiyoo namoota tokko lama yoo taatan malee ta'e malee namni jaalatu ture akka jaalatu uummata keessa akka deeman uummataan akka wal qabatan gochuun danda'amee jira. Uummata sanitti fayyadamuudhaan immoo taayitaa dura of bilisa baasanii san booda biyya Itoophiyaa kanas abdiitti kennuu danda'anii jiranii aangoo harka wayyaaneetti micciiranii fudhachuu danda'anii jiranii uummata Oromoo osoo hin ta'in uummata bal'aa biyyattii uf cinaa hiriirsuu danda'anii jiran gara kanaan hiree baay'ee fayyadamanii jiran. Ji'oota isaanii kana garuu hiree sana of jalaa balleessaa jiran natti fakkaata. Kunis tokko mootummaa amaanaa ta'uu waan irraanfachaa jiran natti fakkaata. Mootummaa ce'umsaati. Haayibriidha ce'umsaa haa ta'u garuu mootummaa ce'umsaa ta'uudhaaf immoo humna lamatu yeroo hunda ce'umsa keessatti humna lamatu jiraata. Humna jijjiirama barbaaduu fi humna jijjiirama faallessu. Humna jijjiiramaa kana kan hoogganaa jiru shakkii tokko maletti muummicha ministeeraatii fi tiima isaatii obbo Lammaa Faadhaa ODP'dha jechuudha. Biyyattii guututtu. Kanaan deemuudhaaf garuu gaazni isaanii sirriitti guutuu danda'uudha qaba. Humna jijjiiramaa dhaabbilee mormitootaa, miidiyaalee, uummata biyyattii jijjiirama barbaadu kan hunda kaampii tokko keessatti sirriitti qabatanii yoo deeman malee warri jijjiirama kana hampisuu danda'u hiree argata jechuudha. Sun dhabuurraa harcaatiin dhufuurraa humna jijjiiramaa guututti itti fayyadamuu dadhabuurraa maqaleedha fireen kan namaa akka jiru natti fakkaata. Maqaleetti amma wayyaanonni achi galan biyyees nyaatanii mataa ol qabatanii yeroo haleellaadhaaf kaawuntar attaakiif qophaa'aa jiran keessa jirra jechuudha. Kaawuntar attaak kanarra aanuudhaaf haalli itti ODP nama deemaa jiru xiqqoo rakkisaadha. Akkasii miti kaawuntar attaak kana irra aanuu kan dandeessu humna jijjiiramaa hunda tokko gooteeti malee harcaatiin dhufnaan qaawwi banamnaan qilleensi seennan laaffachuudha. Kanaaf hiree isaanii waggoota lamaan duraa sirriitti fayyadamanii turanii amma garuu xiqqoo of jalaa bubuusaa akka jiran natti mul'ata. Ka'umsi qaawwi gidduu kana kan inni mul'atu kan jedhamu hawaasa biraa kan ka'u akkuma kanaan duras ka'aa ture. Oppiidiyoon carraa qabdutti kan hin fayyadamne keessaa hawaasni bal'aan kan kaasaa ture haaromsichi godina aanaa fi gandarra kan geenye ka'aatii ture. Inni kun isa kana. Inni biraan immoo haaromsa erga jedhameeti namoonni
ji'a lamatti ji'a tokkotti hin muudamu aangoorraa ka'u hin muudamu aangoorraa ka'u. Inni sun qaawwa ce'umsa kanatti akka uumedha. Keessoo masaatti isa nan ce'a jedhutti keessoo masaatti qaawwa uumeera jedhu. Akka xiinxalaa siyaasaatti kan akkamittiin ilaalte uummata keessas deemaa turte waan ta'eef. Dhugaadha. Dura konsepti marraa rakkoon jira beektaa. Hubannaan gara uummataa jirus gama warra mootummaa jirus rakkoo qaba. Gama mootummaatiin haaromsa jedhaniiti kan eegalan. Haaromsa sirnicha san dandamachiisuudhaaf yaalame. Hin danda'amne sirnichi kufee sirni wayyaanee buqqa'ee jira. Isaani kan isa wayyaanee dhaalee dhufe taayitaa qabaate. Haaromsa achirra dhaabbachuu qaba ture. Ce'umsa seenne jechuudha. Siyaasaan haaromsaatiif siyaasaan ce'umsaa adda adda. Siyaasaan haaromsaa sirnuma jiru san haaromsiteet nama bakkaan buuftee imaammata xiqqoo jijjiirteet qooybitee suphitee deemtan jechuudha. Ce'umsi garuu sirna tokkorraa gara sirna biraatitti. Kanaaf oppidiyoorraa gara ODP'tti hoggaa ceetu ce'umsadha. Paartii haaraaf gochuudha. Sirnicha sirna abbaa irree humnaan biyya bituurraa gara filannoodhaan dimokiraasiidhaan biyya bituutti ce'uu irratti. Kanaaf kana sirriitti ufiifuu hubatanii uummatallee hubachiisuu qaban turan. Maaltu ta'e? Waa'ee haaromsaa waan dubbataniif uummannis siyaasaa ce'umsaa keessa akka jiru irraanfatee waa'ee caasaan gadii kun akka haaromuuf barbaada. Jarris waadama san seenaa jiran. Siyaasaa ce'umsaa keessatti haaromsuu hin dandeessu. Kan amma laalaa jiru maaliif? Oppiidiyoo kana keessa miliyoona 5tu jira jedhama. Obbo Lammaan eeggataa itti dhufe yeroo 5 jijjiire hooggansa gara gadii jiru kana. Haaromsi hin hojjetudha. Haaromsi waan hin hojjetaniif gara ce'umsatti seenne. Maaliif miseensa keessa jiru kana yoo filannoodhaan keessa harcaaftee deemteen alatti asirraa kaaftee achi keessatti wanti ati jijjiirtu hin jiru. Kanaaf kun rakkoo qaba. Gara uummataatiinis haaromsaa fi ce'umsa kana adda baasuu dhabuurraa haaromsa eeggataa jira. Wanni namni beeku qabu paartii kana wayyaanitu jaarrate. Akka isii ta'utti malee akka uummata Oromooti ta'utti miti kan jaarte. Isa kana keessa namni wayyaan jira, namni gaggaariin jira, akka hojjetuu danda'u jira. Irra caalaan isaa garuu dandeettis, beekumsas, gahumsas hin qabu. Kanaaf kana haaromsitee baay'ee deemuu hin dandeessu. ODP'n oppidiyoorraa gara ODP hoggaa jijjiiramu maqaa fi asxaa qofa jijjiirrachuu hin qabu ture. Sirriitti qorannoodhaan imaammata tarsiimoo haaraa baafachuudhaan itti deemuu danda'uu qaba ture. Kanan goone inumaa hojiiwwan muraasa dabalatanii wantoota nama shakkisiisan argaa jirta. Namoonni dura haaromsaan harcaanii bu'an jedhamee itti sirbamee fi abaaraman paartuma saniin deebi'anii taayitaa federaalaatti taayitaa naannootti hoggaa deebi'an agarta. Kuni paartichillee konfiyuuzhinii keessa akka jiruu fi uummata birattis ekspekteeshiniin taane uumee waan turee fi uummannis reestilas ta'aa akka jiru kan hin argaa jiru. Tole inni kun kanaan ta'ee osoo jiru waa'ee tarsiimoo naaf kaasteetii jirta. ODP'n tarsiimoo ciccimaa biyya kanaaf fidee dhufa jedhamee osoo eegamu namoota hayyoota keessatti hirmaachisa otoo jedhamee eegamu bakkuma kaleessaatti deebi'uun irraa mul'ata. Inumaayyuu jetteetiin nama muuduu wal beekumsaan nama muuduu irra caalaansaa immoo dhiibbaa feesbuukiitiin nama muudame aangoorraa kaasu isa kaan immoo gara muudamaatti fidu. Wantoonni kun dhiibbaa irratti uumaniiru. Kanaaf ODP'n tarsiimoon qabu warreedhaan jiru. Maal xiinxalte kanarratti? Maal sitti fakkaate jijjiiruudhaaf garaana nyaatu wayita gara tokkotti hedduullee qeequudhaaf na rakkisa. Maaliif waggaa lama keessatti waan hunda kan jijjiiranii dhufaa deeman. Waggaa lama keessatti 2015 fi 2018 jidduutti paartii maxxantuurraa bilisa of baase paartii mormitutti rezistaansi paartii ta'utti jijjiire. Rezistaansi paartii irraa yeroo gabaabaa keessatti immoo gara gavarniing paartiitti jijjiirame. Kuni sirriitti itti yaadanii humna isaanii cimsanii deemuu tarsiimoo baafachuu irratti akka isaan rakkisuudha waan hin beekuu fi kana yee dubbachuu xiqqoo na rakkisa. Osoon bakka isaanii jiraate hammam takkan gochuu danda'a kan hin jedhus you have to put yourself in their shoes waan jedhamu jira. Tarsiimoo qabu baay'ee mul'atu. Akkuma reefsu hin jee fakkeenyaaf hiree guddaa kan qaban jimmate ture. Yeroo yaa'ii saglaffaa yeroo godhanitti yaa'ii isaanii tokkoffaati jedheen ture. Akka haaratti dhalachuudhaaf akka haaratti of ijaaruudhaaf hiree qabu ture. Garuu maqaa fi asxaa jijjiiruun alatti wanni guddaan godhame hin jiru. Paartuma isaaniitu gubbaa hamma gadiitti leenjiin haaraan kennamuufii danda'uu qaba ture. Caaseffamni haaraan, tarsiimoon haaraan, ideoloojiin haaraan dhiyaachuu danda'uu qaba ture. Ammas ideoloojii wayyaaneen isaaniin xiyyaarte keessaa bahaniiru. Ideoloojii haaraa garuu bakka hin buufanne. Rakkoon amma bakka adda addaatti isaan mudatu maali? Paartiin kun uummata dhiitee akka bulchuuf paartii ijaaramedha.
hawwii fedhii muummicha ministeeraatiif obbo Lammaaf immoo paartii ummata filatamee ummataan jaalatamee jaalalaa fi fedhii ummataatiin biyya bulchu jaaruu barbaadu natti fakkaata. Suni garuu reorientation guddaa gaafata. Kanan goone gama muudamatti hoggaa dhuftu feesbuukiin waan isaan jilcheef waan feesbuukiin jedhu yookiin kana fiiguun mul'atti. Muudama keessa akka baanuun barbaadani kan muudamaatiif wanti guddaan dhugaa yoo sin jedhe. Humna jijjiiramaati kan hogganaa jiran isaan. Akka paartiitti of laaluun qaban. They are at the head of the change movement. Saba hunda keessaayis, ummata hunda keessaayis, professionii hunda keessaayis jijjiirama kana kan qabsaa'ee fidee jira. Jijjiirama kana kan hawwuutu jira. Jijjiirama kana bakkaan ga'uu kan barbaadu jira. Kun hundi tasaafarii waan kanaati. Kun hundi jigii isaaniiti. Kan hawwu gara hawwuutirraa gara deeggaruutitti, kan deeggaru gara hogganuutitti fiduu danda'u qaban turan. Kana sirriitti hin finne. Hoofiidhaan immoo namoota tokko tokko keessaa fuudhanii halli kaa'an rakkoo murnummaa waan uumuu qaba. Kanarratti ittiin fayyadamne hiree kan dubbumarreefu jedheedha. Humna jijjiiramaa kana cimsuu irratti tokkoomsuu irratti gahaa bifa ta'een itti hin fayyadamne. Yoo yaadatte akkuma muummichi aangoo qabateen wanni ani tokko wayii waachaa ture maali? Paartilee mormitootaa wajjin saffisaan ta'anii waliin haasa'anii gara ce'umsaa irratti qophaa'uu qabanii jedhanii jechaa ture. Maaliif takkaate? Fooramiin akkasii sun silaa maal godhaafi humni jijjiiramaa mana tokko keessatti caaya tokko keessatti akka deebi'uu fi hulaasaa cufatee warra jijjiirama kana gufachiisuu barbaadutti ofirraa akka faccisu warra jijjiirama barbaadu kan immoo akka utubu godha. Amma paartileen mormitootaa yoo laalte hedduun isaanii jijjiirama kana hin hawwuu hin jaalatu garuu hirmaataan jiran mootummaa gargaaraan jiran. Dhugaa dubbanne jijjiirama kana deemuunii kan danda'u kan deemanii kan jiru namoota muraasatti gadi hidhatee jira. Muummicha ministeeraatiif namoota muraasa obbo Lammaa fa'aa wajjin. Humna gahaa humna kanaan baay'ee gara fuulduraa deemuu hin danda'an. Kanaaf mormitootas warra kaanis fidachuu danda'uu qaban. Yoo yaadatte mootummaa ce'umsaa warri kun jedhee nan morme. Maaliif mootummaa ce'umsaa egzitiivitti fiduurra humna san fidanii humni sun warra kana duuban hiriiree akka deemu gochuu irratti hedduun hojjetamne kana kan xiqqoo rakkoo ta'e natti mul'atu. Tole kan waa'ee mormituu kaasneerra kan muummicha ministeeraas kaasneerra baay'een immoo kan muffii qaban keessumaayyuu naannoo ministeerotaatti naannoo federaalaatti naannoo magaalaatti baay'ate haaromsichi kan arbaanii sentar godhateedha. Baadiyyaa uummanni bal'aan kan jiru baadiyyaa giddu galeessan godhanne naannoo sanatti wanti ta'e homtuu hin jiru. Kanaaf magaala irratti fi miidiyaa irratti mul'achuutu baay'ate. Maal xiinxalte kanarratti maal taajjabde? Lachuu barbaachisaadha baadiyyaanis magaalaanis. Mallas yeroo dura aangootti dhufe agricultural led development jedhee eegale. Magaalaani sirna kaantu keessa jira. Kanaaf nun deeggartu jedhee guutumatti dhiiseet baadiyyaa irratti fuulleffate. Yeroo xiqqoo isa deemsise. Booda garuu filannoo 2005 irratti gudii isa godhe. Maaliif magaalaan siyaasa influence gochuu irratti dhiibbaa guddaa qabdi. Sanii as yaadee waan tokko fudhate. Siyaasaan akka jirtutti magaalaa jirti baadiyyaan uumaa bu'aan qabu jedhee Finfinnee fi magaalota muraasa shururuu jechuutti seene. Nummoo itti kaaneet baadiyyaa fi magaalaa xiqqoo itti kaafne gudii isaan goone. Siyaasaan biyya naamma isa mass politics namni beekuu qaba. Siyaasa ummataati. Siyaasa eliitiiti miti ganaa hin tinne. Siyaasa eliitii kan ta'u silaa paartilee kan hunda walitti qabanii seeraaf sararratti tolchanii kan deeman osoo taate centralize gochuu dandeessa politikaa kana. Amma hin taane sadarkaa sanitti waan hin jirreef siyaasaan baay'een kan jiru amma magaalota xiqqoo keessa baadiyyaa keessa. Humni jijjiiramaa guddaanis kan jiru. Humni jijjiiramaa guddaanis magaalaa miti. Jijjiirama kana keessattuu muummicha ministeeraatis paartiin kunis waan tokko sirriitti hubachuu danda'u qaban. Humni isaanii maddi aangoo isaanii maddi humna isaanii makalaakaa miti. Maddi humna isaanii instituushinii biraati miti. Warraaqsa ummataati is people power. Warraaqsi ummataa kun immoo humni isaa guddaan kan jiru baadiyyaadha. Kana qabachuu qaban. Kana qabatanii magaalaa irraanfachuu qaban. Magaalas kaasanii humna warraaqsaa sanitti dabaluu qaban. Muummichi ministeeraa ji'oota duraa irratti gaarii godhee ture. Magaalaa haalli ittiin sochoosee fi haalli ittiin deeme afaan warra magaalaa kanaan haalli ittiin deeme gaarii ture. Magaalaa san sochoosuun garuu baadiyyaa irraanfachuu akka ta'u taate baadiyyaan suni yoo si jalaa duuba deebi'e yoo si jalaa kan rafu taate yookiin immoo sitti fincile kasaaraa keessa seenta jechuudha. PRization hin jira akkuma agarte politikaa biyyaa kana PR irratti ololaa irratti godhanii deemuun hin jirti. Suni dangerasiidha. Keessattuu hooggansa Oromootiif dangerasiidha. Maaliif ummatuma keenya kan sossobnu ummata rakkoo baay'ee qabudha. Har'a yoo sossobde siif obsa
sossobbiidhaan garaa guutuu hin dandeessu. Rakkoo dinagdee hamaatu jira biyya kana. Hojii dhabdummaa hamaatu jira. Kanaaf siyaasaa guutumatti PR'tti jijjiiranii deemuunis rakkoo qaba. San irraa of eeggatanii waan hojii qabatamaa hojjechaa deemuun barbaachisaadha. Magaalota qofa irratti fuulleeffachuun immoo baay'ee filannootti immoo hoggaa seenne akka guddatti Finfinneen barcuma 23 qabaatti. Barcumni magaalaa alaa I think percentage 80-90 Itoophiyaadhaan baadiyyaadhaa dhufa. Yoo filannoota kan deemu taate baadiyyaa qabachuun barbaachisaadha. Magaalaas baadiyyaas wal bira qabattee yoo deemte malee waan milkootu natti fakkaatu. Waa'ee olola walirratti oofuu tokko kuffisee darbuuf kaachaa jiru olola miidiyaattan si fida. Kanaan duras mootummaan kun kan inni hojjechaa ture tokkoon miidiyaa cufu kaaniin immoo miidiyaatiin ofirratti hojjechuudha. Ofiif hojjechuu osoo hin taane ofirratti hojjechuu. Kufaatii haga ammaatti ture keessumaa OPDO irratti kan fide miidiyaadha. Maaliif nutis keessa turre waan ta'eef jechuudha. Waan hin hojjetamne hojjetameera eega baasuu dookumantariiwwan sobaa hojjechuu wantoonni kun dhiyeenya kana immoo kan argamaa jiru tokkummaa uummataafuu balaa kan ta'e mainstream miidiyaa dabalatee miidiyaalee sooshaal miidiyaatiinis wantoonni kun mul'achaa jiru. Wantoota kanarratti maal taajjabde maal xiinxalte furmaanni isaa homaa inni yoo rakkoon jiraate. Mootummaan kun kominikeeshinii irratti rakkoo qaba. Akkoo siin jetti ce'umsa keessa jiru. Ihaadeg keessaa baanee jedhu garuu meetirooloojii Ihaadeg jechuun meetirooloojii Staaliinistiiti kan fayyadamaa turanii mas propagaandaadhaan kan deemuu barbaadanii konfiyuuzhinii fi diviizhinii uumuudhaan qoqqooduudhaa fi burjaajessuudhaan kan biyyi bitu warri Staaliin kun. Dimookiraasii keessas hin hojjetu. Bakka miidiyaan vaayibiranti jirutti hin hojjetu. By the way maal goone nuti akkamitti isaan mo'anne waan biraati miti. Miidiyumaan mo'anne irra caalan maaliif miidiyaaf giraasruutii walitti hin akkamitti miidiyaan isaanii misinformeeshinii fi disinformeeshiniitti fayyadama. Nuti akkurat informeeshiniitti seenne. Kana jechuun isaan ololaa fi odeeffannoo dongoraa kennutti abaaruutti kan deeman nummoo kanuma isaan dubbatan keessaa dhugaa qofa waan agarsiifneef namni nuffee gurrumatti cabate. TV boqqolloo jechuun itti qaamate TV Oromiyaatiin. Ammas garasitti akka deebi'aa jiranii kan argaa jiru. Sanii miti zeenii communication strategy. Communication strategy mootummaa dimookiraatawaatti keessattuu ce'umsa keessatti rakkoon amma isaan qaban maal fakkaata waan gaarii baay'ee hojjeta mootummaa kun beektaa. Waan gaarii isa mul'isuu hin dandeenye ija gaariidhaan. Waan gaarii hojjetan agarsiisuu dhiisetti waan hin hojjenne akka hojjetetti dhiyeessa. Waan murtoo gaggaarii dabarsu agarsiisuu dhiisetti murtii warra biraa qeequtti. Proactively waa dhiyeessuudha reactive ta'uu. Sanitti deeman. Mootummaan ce'umsa istiraatiijii mataa isaa qabaachuu qaba. Dura gara waajjira muummicha ministeeraatti wanni gaariin hojjetamaa ture. Yeroo fitsumaachi turetti very proactive deemaa turanii sanii as laafatanii jiranii. Oromiyaa irratti yeroo addisuun turetti waan gaarii hojjetaa turan. Baay'ee murakkisaa turan ala turetti amma haala ittiin deemnu kan hubatan isaaf nu gusuufaa turan. Amma isaanummoo of duuba deebi'anii jiran gara wanniititti. Kanaaf sirritti ta'anii mootummaa ce'umsaa keessattuu sirna poolitikaa biyya kanaa liberaalaayis ta'ee jira. Dirreen siyaasaa bal'atee jira. Dirree siyaasaa bal'ate keessatti mootummaan dhugaa isaa, haqa isaa, tarsiimoo isaa bifa kamiin mul'ifachuu danda'a, bifa kamiin irra aanuu danda'a kan jedhu agarsiisuu danda'u qaban. Kan keessoo keenyaa dhiisiiti ijoolleen TPLF 3-4 mootummaa gaggabsaa jirti. Kanaaf biiroo muummicha ministeeraa irraa kaasee hamma gadiititti communication strategy communication tiimiin isaanii bifa haaraan cimee haala qabatamaa biyyattiinii fi mootummaan keessa jiru. Particularly mishiniin maali? Ergamni mootummaa amma maali? Yoo jenne sirriitti kanarratti walii galuu danda'uu qaban. Ergamni mootummaa kana biyyattii tana sirna abbaa irree irraa gara dimookiraasii ceesisuudha. Erga kan jedhame taate mishinii san immoo akkamitti yoo miidiyaa keenya akkamitti yoo fayyadamne bu'aa irra buufna kan jedhu sirriitti yoo deeman malee haala amma deemu kanaan rakkoo keesseera. Amma sattu torban dabre kana keessa olola OPDO nama yaadachiisu. Olola mallas zeena barakasimo nama yaadachiisu argaa jirra miidiyaa isaaniitirraa. Dangerous. Isaaniif hamaadha. Backfire godha. Isaan irratti deebi'a. Ammuma goote mootummaan tuni. ODP'n waanuma goote hundaan uummanni akka OPDO irraanfatu gochuu danda'u qaban. Uummanni waan OPDO isaan goote waan wayyaanee sirni wayyaanee isaan godhe irraanfa yaadannaan dhumateef. Kanaaf miidiyaa isaan irratti illee afaan qondaalota irra jechi fayyadaman illee kan OPDO nama yaadachiisu ta'uu hin qabu. OPDO nama yaadachiifnan already namni shakkii qaba dhugumaan jedhatu jijjiiramte waan jedhuuf bakkatti deebiteedha. Kuni kasaaraa guddaa itti fiduu danda'a. OBS filannoo uummataa. OBS
Oromia Broadcasting Service. Dhimmina keenyaan hundu malallata. Waan lubbuu qabuu fi waan lubbuu hin qabnetti itti haajoma. Yaa nagaa hanga nagaa maaltu gahaa jedhan. Nagaa jechuun dhabamuu sagalee rasaasaa, dhabamuu dhukaasa adda addaa miti nagaa jechuun. Biyyi marti hundi yoo nagaa ta'e manni kee nagaa, alli kee nagaa, bobbaan keetis nagaa. Afaan Ibraayisxiidhaan shaaloom jedhu. Rabbiin nabiyyoota yookaan immoo ergamtoota gaafa ilma namaatti ergu kaayyoon inni guddaan lafa kanarratti tasgabbii uumuudhaa fi nagaa uumuudha. Nagaa lafa barbaada. Waan inni dhodhoo'ee summii adda addaatiin baduuf hin jiru. Nama bira dabarfatee jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo ka'e dhiiga arge nagummaan isaan jeeqama. Mana gubatu yoo arge nagummaan isaan jeeqama. Nageenya namaa qofa osoo hin ta'in nageenyi bineensa bosonaatillee nageenyi bosonaatillee biqiltuutillee eegamuu qaba, safuu qaba. Garaa namaa kan walitti fidu jaalalaa fi haqadha. Nagaa horiin hin fidu. Nagaa uleen hin fidu. Nagaa roorroon hin fidu. Gaafii uummataa humnaan deebisuurra yoo karaa nagaatiin yoo mariidhaan deebise gaafiin bu'uuraa nageenyi bu'uuraa hin uumamu. Mootummaan kana gurra uummataaf kennuu qaba. Humna wanti hojjetamu furmaata ta'e hin beeku. Gaafinii fi deebiin yoo wal simatee nageenya eenyuyyuu nageenya buusuu hin danda'a. Haruma kana waan tokko sirraa jennaan uummata deebee qabbanaa'ee taa'ee si dhaggeeffachuu danda'udha. Falli deebii kennuudha malee sodaachisuudha miti. Hawaasni yaada isaa ibsachuu mirguma isaati. Mirga keenya gaafa gaafannu garuu koostii mirga nama biraatiin ta'uu hin qabu. Madaa keenya madeessuudhaan hin fayyinu jechuu qabna naaf yati. Ati nagaan buluudha fi ollaan kee nagaa yaa buluu ja'a. An biyyattii kana keessatti Oromoo ta'ee mirga koo kabajamee jiraachuudhaa fi Amaarri baduu qaba jedhee amanuu hin qabu. Tigreen baduu qaba jedhee amanuu hin qabu. Namni qeesaarraa buqqa'uu hin qabu. Namni hojjetee dhama'ee dafqasaa argachuu dhabuu hin qabu. Waan nu ba'ame qaama alaatii baree namni qaama biraatu nu keessa seenee nu sochoose malee lakkii nuti waliin nagaadha jechuu ofittimuu walittimuu qofaa miti wal amansiisuun dirqama ta'a. Hayyoonni biyya kana keessa jiran boolla keessa jiran keessaa bahanii ifatti uummata kana kallattiitti agarsiisuu qabu. Mootummaa kallattiitti agarsiisuu qabu. Gorsuu qabu mootummaa. Hayyuun biyya keessaa nagaa ammaa kana tasgabbeessuudhaaf fakkaataa fi fakkeessaa ta'uu hin qabu. OBS filannoo uummataa. OBS Oromia Broadcasting Service. Garuma miidiyaa hawaasaatti si deebisaati gara lixa Oromiyaas deemteetti turte ati. Namoonni baay'een atu yeroo darbe kaasteetta waan lixa Oromiyaa dhaga'uyyuu haga jibbanitti ga'aniiti jiru. Inni sun eessarraa ka'e sooshaal miidiyaarraa ka'e. Sooshaal miidiyaarraa eenyutu fayyadame hooggantoota mootummaatu fayyadame peejii isaanii irratti jechuudha. Wanti sun woord yoo dubbanne lixa Oromiyaatti shaneen akkas ta'ee maal ta'ee asiin bahee achiin bahee wantoonni jedhan sun uummata gargar fageessaniiru. Har'as qaawwi kaleessa jalqabe sun osoo abaa'oon Eertiraatiin dhufi babal'atee har'a sadarkaa kanarra ga'eera hanga waraana walirratti labsuudhaatti. Isa sanaaf furmaanni maali? Har'a sadarkaa irra geenye irratti. Dhugaa dubbachuuf rakkoo kana tokko ololatu hammeesse. Lammaffaa wal amantaa dhabuudha. Sadaffaa wal tuffachuudha. Dhimmicha durarraa keessan ture. Jijjiirama kana keessatti maaltu dhufuu danda'a kan jedhu waa'ee ce'umsaa haasa'uu kan eegalle irreecha irratti eega namni keenya dhume boodedha. Mootummaan sun akka dhumatee fi ce'umsatti akka seennu ifa taane waa'ee ce'umsaa yeroo nan dubbachuu eegalu namichi kun hin maraate wayyaaneen hin kuuftu jechaa ture namni. Achirraa kaafne ce'umsa kana keessatti rakkoolee nu mudachuu danda'an bal'inaan warra mootummaa keessa jiruunis mormitoota wajjinis mari'achaa turre wanni nama gaddisiisu baay'ee nu hin dhageenye namni. Erga amma haaluma amma baa'oo fi jara jidduutti deemaa jiru kana yoo fudhatte dhimma xiqqaatu guddatee as gahe. Ololli hin taane walirratti oofuun. Gama abaa'ootiin oppidiyoo kaleessaa irraanfachuu qabu turan. Mootummaan kuni namni abiyyi miti kan laaluu qabu. Oppidiyoo miti kan laaluu qabu. ODP miti kan laaluu qabu. Mootummaan kuni harka Oromoo jira. For first time seenaa keenya keessatti state dhuunfachuu dandeenya jirra.
masaraa Minilik kan waggaa 150 shirri summiin uummata keenya akkatti balleessan hojjetamaa ture harka keenya jira. Kanaaf mootummaa kana akka mootummaa wayyaaneetitti odoo abbaa irreetu kan ta'an taate abbaa irree Oromootii fi abbaa irree biraa jidduu garaagarummaan akka jiru hubachuun barbaachisaadha. Gama abbaawotiin kana fudhatanii transition of godhuu qaban turan. Ilaalcha diinummaa mootummaatirraa ilaalcha mormituu mootummaatitti of jijjiiruu irratti duubatti harkifannaa ture. Gama warra ODP'tis akkuma paartiitti of ilaaluu mul'ata. Akka mootummaatti of ilaaluudhaan garaagarummaa jira. ODP'n har'a dirqama Oromiyaa, dirqama Itoophiyaa, dirqama gaafa Afrikaa guddaa qaba. Kanatti morkii keessa seenuu fi atakaaroo murnaa keessa seenuu qabu ture. Kanaaf gama ololaatti na gaafatte. Gama ololaatti waggaa dhufne ani keessatti hin guddadhe. ABO'llee keessatti hin guddadhe nan beeka. OPDO'llee keessatti hin guddadhe sirriitti isaan beekan. Ciminaaf laafina isaanii sirriitti hin beeka. Ololaan wal mo'achuu hin danda'an. Ololli qabsoo Oromoo hin laamshesse malee bakka tokkoon hin geenye. Ololli Ihaadeeg hin kuffise malee bakka tokkoon hin geenye. Ololli mooraa qabsoo Oromoo keessatti ABO keessattis godhamaa ture dhaabbilee san addaan qoqqoode malee tokko isaan godhee hin beeku. Kanaaf olola walirratti oofuun sun sirriin turre. Wallagga dhaqnee naaf Baqqalaan waggaa deebine dhimmi tokko kan kaafnee akka rikomendeeshinitti bakka obbo Daawudii fi obbo Lammaan jiranitti Jeneraal Birhaanuun jirutti wanni dhiyeessine maali? Tokko kana waa'ee olola dhaabuti. Rabbi isaaf haa kennu obbo Lammaan hoggasuma dhaabsisee warra ijoodhaan waan kana godhaa jiran dhaabsisee jira. Galanni kennamuufii qaba. Gama warra ABO'tiinis tarkaanfiin akkasii godhamuu qaba ture. ONN irratti wanni darbu extremely waan unpleasant ta'e waan Oromoo jidduu ta'uu hin qabneedha. Gama isaaniinis kan dhiyaatu. Kanaaf gama lachuunuu akka diinummaatti ol laaluun maal ta'aa jira takkaate. Uummanni keenyas paartileen keenyas ani gaafa biyya kana dhufe waan hin jedheen qabe. Boqonnaa tokko cufneerra ka waggaa 50 ittiin qabsaa'aa turre boqonnaa diddaa resistance politics cufne gara governance politics ce'uu qabna. Kana uummanni keenyas amma uummanni keenya maal jedhu ce'aa jira. Ambuufaa amma gaarii ce'aa jiran. Paartileen mormitootatis paartii resistance diddaa sanirraa gara paartii governance of ce'isuu irratti hojjechaa jiran. Warri biyya bulchuus akka warra biyya bulchuutti osoo hin ta'in akka atakaaroo paartiitti fudhatanii kan deemaa jiran. San keessaa bahuu dhabuutu amma rakkoo nutti uumee deemaa jira. Furmaanni jiru qawween dirree keessaa bahuu qabdi. ABO'n qalbii hiruu hin qabu. Tokkoffaa mootummaan qawweedhaan loluu qabnu hin jiru bamma. Mootummaan qawweedhaan loluu qabnu hin jiru. Warri ODP humna ummataatiin jiranii hin jalle yoo jaan humna ummataatiin qajeelchina. The power of the people is greater than the power of the state biyya kanatti. Warri ABO'tis sodaatanii shakkanii mamii godhanii anaafi atakaaroon qawwee kun ABO'dhaaf kisaaraa guddaadha. Ani osoo ABO ta'e qawwee miti qabattollee buufadhee lafa kaayee yoo na gaafatan ummata kiyya ijaaru ummata kee gurmeessutti seena. Biyya bulchuudhaaf qophaa'uudhaaf deeggarsa guddaa waan qabuuf. Warri OPDOs warri ODPs qawweedhaan dubbii furra jedhanii yoo kadeeman taate dogongora. Tokkoffaa qawween sun hin tokkoftiif hin tokkoftuun ganaa teestal tadarragamu. Of eeggachuu qabu. Makalaakayaan kun makalaakaya wayyaaniin jaarteedha. Rifoormii godhaa jiru. Mooyyaala irratti waan ta'e hin beekna. Shira baay'eetu keessa jira. Anoo kiyyaa Oromoon Oromoo dhukaasuu qofa osoo hin ta'in osoo kiyyaa mootummaan kun yeroo ammatti nama biraa guruppee biraatiin qabeweedhaan walitti seenuu hin qabu. Qawwee kanatti fayyadamnee dadhabina dogongora ABO kanatti fayyadamnee ABO madirakii keessaa baafnee ce'umsa keessaa baafnee filannoo kana mo'anna jedhanii yoo deemanis kunis dogongora. Filannoon paartileen Oromoo jajjaboon kun keessa hin jirre filannoo ta'uu hin danda'u jeequmsatti nu naqa. Kanaaf isaanis waan akkasii yoo kan yaadan taate waan akkasii dhaabuudha. Warri ABO'tis qawweedhaan ganaa lollee mootummaa kana jiiksinee dhaabnaan hin ta'u maal taasisu fakkaate dhugatti wal waraasatti yoo kaseenamu taate biyya kana keessatti gaafa waraanni fedhe baadiyyaarraa loolee finfinnee dhufutti hin jirtu biyyi sun hin jiigti. Kursiin irraa fudhadha jettee gaafa dhufutti kursiin daaraa taateerti. Kanaaf waraananis aangoon qabadhanii deemuun biyya sana diiguudha ta'a. Waraanaan aangoo irra ture jedhanii deemuunis biyya kana diiguu ta'a. Kanarra wanni barbaachisu ijoolleen keenya kan bilisummaa uummata kanaatiif bosona galte wanni bosona keessa deemtuuf hin jiru. Qawwee isaanii wajjin galanii humna nageenya Oromiyaatti makamuu qaban. Kanarratti walii galteen jira. Kana mootummaan haala mijeessuu qaba. Wal amantaan akka uumamu irratti hojjechuudha qaba. Hoggansi ABO immoo garaa hiruu dhaabuu danda'uudha qaba. Gaafilee baay'ee dhiyeessan gaafileen baay'een isaan dhiyeessan inni hiikama. Qawweedhaan waan hiikamu miti. Mariidhaan mormiidhaan waan hiikamuudha. Barbaachisaa taanaan qawwee miti beekamu wayyaanni lafaan dhahe uummata. Uummanni sun arras jira.
kan abdatuu qabnu biyya kanatti ummata keenya malee qawwee miti. Qawwee ani sitti himu ani qawwee obootis hin abdadhu qawwee makalaakayaatis hin abdadhu. Ummatan abdadha. Biyya kanattis hoggaan galu daliinatii biyya kanaa abdadheeti miti. Yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoo abdadheeti miti. Ummata kana abdadheetin gale. Akka kiyyatti abaa'oonis hoggaa biyyatti galu ummata kana abdateeti. Paartileen hundinuu hoggaa biyya kanatti galan ummata kana abdataniiti. Akka kiyyatti abiyyi faalleen rafanii kan bulan makalaakee abdatanii osoo hin ta'in ummata kana abdataniiti. Muummichi ministeera paarlaamaa irratti dubbateera gaafa ijoollee waraanaa achi dhaqxe. Burraayyuuf sulultaa waan jedhee yaadatta miti. Abdiin nu hunda abaa'oofis mootummaafis nu hundaaf ummata keenya amannee ummata keenya kabajnee qawwee siyaasaa keessaa baafnee dirree tokkotti deebi'utu nu baasanatti fakkaata. Dhimma waliigaltee isaanii irratti dhiyeenya kana televizyiiniin keenyas obbo Daawud Ibsaa waliin turtii taasiseera. Kan gara mootummaa balballi isaanii cufaadha. Miidiyaaf hagas mara banaa miti ammayyuu. Garuu obbo Daawud wajjiniin kan nuti kaasne isaanis xiqqoo irra dibuutiin kan dabarsan dhimmi waliigaltee isaanii ammayyuu icitiidha. Uummanni Oromoo dhimma waliigaltee isaanii sana ifatti kanarratti waliigalleerra kana asiitii hanga asiitti hojjenna kana akkasitti nu eegaa jedhanii waan uummatatti himan hin qaban gama lamaaniinu. Sodaan gama deeggartoota ABO'ootiinii fi miseensota ABO'ootiin jiru immoo kan bara 1991 nutti deebi'a kan bara chaartaraa jedhudha. Barri kuniif barri sun wal fakkaataa dhimmi waliigaltee isaanii sun maaliif iccitii ta'e? Waan deeggartoota miseensota isaanii sodaataniif jarri lachuu. Gareen lachuu waan sodaataniif malee waliigaltee isaanii keessa iccitiin hin jiru. Ani keessan ture. Yeroo Dambidoollotti tokkoffaa dhimma kana dursee odoo ijoolleen aangoon qabatiniyyuu waan irratti qophaa'aa turree fi irratti haasaa turreedha. Konferansii adda addaa biyya alaatti kan qopheessaa turreedha. Keessaan gara miimoo 30 wayitan barreesse dhimma kana irratti nan beeka. Gaafa Dambidoollotti namni wal ajjeesuu eegalu obbo Daawudii bilbilee wanni walii galle beezikli obbo Daawudii bilbilee samboo dammoo obbo Lammaanii fi Dr. Abiy Faan hoggaa dhufan wanni walii galle jira. Kanuma kan Eertiraatti walii galanis waraanni bilisummaa Oromoo galee humna nageenya Oromiyaatti makama. Addi bilisummaa Oromoo biyya kana dhufee akka paartiitti galmaa'ee qabsoo nagayaa geggeeffata. Liistiin biraa xixiqqoon jiru waa'ee waajjiraa waa'ee Maccaatu Lamaa waa'ee maalii jiru kun jiru fandaamentaali garuu fandaamentaali ABO'n waan kaleessa darbeef hunda walii dhiisanii gara qabsoo nagayaatti paartii ta'ee itti fufa filannoo itti aanutti ce'umsa kana hin gargaara. Waraanni bilisummaa Oromoo nageenya Oromiyaatti itti makamaadha. Kana himuun waanuma nama sodaachisuuf rabbi isaan uumetu beeka. Kanaaf kuni waliigalteen kana achitti iccitiin biraa waan jiru natti fakkaatu jiraachuu hin danda'u. By the way kuni waan waliigaltee ABO fi mootummaa qofa miti bara. Gimboot sabaattis kanumatti waliigaleeti kan dhufe. TPDMs warra Tigraay sunis kanumatti waliigalanii kan dhufan. ONLFs kanumatti waliigalee kan dhufe. Iccitiin takkaan waliigalteen ABO'dhaaf kophatti qophaa'e hin jiru. Daseen mootummaan kanuma gadi ba'ee dubbachuun waan saalfateef naagalaan jiru. Okay? Ka 91 nutti deebi'a kan jedhu hin deebi'u. 91 ce'umsa 3 gooneerra. Ce'umsi 75 humna namaan qabnu turre. Qalbii sirre.